Ashamaa harka funee akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota keenya. Kun yeroo hundumaa sa'aatii kanarraa kaasee Abbaay TV irra kan isiniif dhiyaatu qophii keenya hawwataa nama barsiisu, nama bohaarsu keessummaa sansaaqaati. Maareegaa sagantaa kana arga jalqabnee tokko lamechaa gara waggaatti siqaa irra. Amma dhumaatti immoo nu jajjabeessaa kan har'aan nu geessan isinidha. Isiniif galata guddaa qabna. Maarree ammas sagantaan kun akka bareeduuf yaadni keessan nu barbaachisaa waan viidiyoo gadhiisnus YouTube irratti daawwadhaa jechaa qophii keenya keessummaa sansaaqaa irraa saaqufechaa irra. Torbeen keessan gaarii ture. Torbeen kunis kan nagaa, kan gammachuu, kan jaalalaa, kan tokkummaa isiniif haa ta'u jechaa har'as akkuma beekamu gaa keessummaa ajaa'ibaa qabna. Gaa artistoota Oromoo keessaa namoota aartii kanaafis gama weelluudhaanis namoota aarsaa kafalan keessaa tokkodha. Barreessaa walaloo sagalee kiloolee bareedaas qaba. Waan ittiin hirmaate hedduutu qaba. Gaafa barbaadu atileetota keenyaaf hin sirbaa, waa'ee biyyaaf hin sirbaa. Sirbisaa hundumtuu immoo miira addaa keessa nu galcha. Gaafa hojjetu immoo fakkeesseetu hin ta'in taa'ee weellisa. Sagalee ajaa'ibaa qabaas. Eenyudha jettu beektu akkasinis. Weellisaa jaallatamaa Ayyala Nugusee gara ol taasisti. Nagaan gaanatti. Nagaan edda. Akkamai? Nagaadha akkam. Nagaadha? Jirtu fayyaadha. Nagaan nu kabajtee nagaatti turte. Nagaan eddan isinillee. Tole. Gaa jalqaba nu kabajtee keessummaa sansaaqaa ta'uu keetti guddaa galatoomii. Guddaa galatoomaa isinillee. Baga nagaan dhufte. Ana dhufeenyera. Baga nagaan nu eegdanii. Akkam hojiin? Bareeda ka hojiin bareeda. Yaa. Gaaruma jenna. Gaa. Garuma gaafitti ceeni gaa. Gaafa isin keessummaa inni jalqaba poostii goone turre namoonni baay'ee gaafii tokko nu gaafadhu naan jedhan. Tole. Lakkiin gaafadhu naan lakkiin nu gaafadhu jedhan. Gaafii masanarraa jalqabna bi. Artistiidhaan isin jedhamu ayyiini umuriin isaa meeqaa laan jedhan. Silaa umurii namatti ni himan. Umurii na gaafatu. Maaliif immoo darree ho'i maal ta'a? Maal ta'a homaa miti. Yeroo hundumaa akkuma sitti bareedeetti gaa dargaggeessa gatii taatee fi maanni citiinsaa umuriin isaa meeqadhaa nun jedhu. Egaa umuriin kun garuma 50 wayii kana. Manuma 50 wayii. Rabbi immoo gaa waggaa dhibbaa akka geessi asitti immoo sagantaa ajaa'ibaa qopheessinee ayyeef waggaa dhibbaa fa'aa ta'edni isaanis waa ga'u. Mee ayyeedha. Galatooma. Gidduutti immoo gaa qismattoota baay'ee si jaallatani keessaa baay'ee si jaallatu kilipii keessa ni ilaala yeroo hundumaa ta'ee fi ayyeen nu jalaa badee maal ta'etu jennitu yaada jirru ji'a lamaan dura immoo kilipii bareedaa ajaa'ibaa tokko nu gadhiisteerta. Mee waa'ee isaa haasofnu mee ayyeen achumaanis akkamittiin gara aartiitti seenisee walumaa fa'a. Egaa dhuguma badeen ture. Badee dhugaan turu gaaffiin uummataa kun immoo gizee mara naa bilbiluu eessa badee jedhu egaa namoota baay'ee na dubbisaa ture. Miidiyaan adda addaatis eessa badee jechuudha. Na gaggaafachaa ture anis haaluma jireenyatii fi abbaa ijoollee ta'uudhaan rakkoo adda addaatiin rakkoon kaa baay'eedha ta'uu danda'a. Yaannis hin baay'ata abbaan ijoollee sanumaa wal qabatee badeerayyuu egaa hoggaan badu garuma qonnaati. Qonnaa irras hojjechaa jirta. Garuma qonnaatiin dhaqee san booda gizee baay'ee ture gaaffiidhaan immoo har'a boru jechuu kan hin dhiisne haa ta'u qanii waliin jechuudha. Hojii cimaa hojjechaa jirtu jechuudha. Amma gaaffuma cimina guddina daraaraa darajjee faayaadhaa fi daraaraa jedhamu. Isaantu eessa badee deebuu qabdaa waan barbaadame tokko yoo kan si dhibu ta'e si duukaa jirra si gargaarra maal jechuudha. Gizee sun sassaabadhaa ijoollee dha'u. Sassaabaa san nama tokko ani kan sassaabitan hin jedha malee dhiisee deemuu na hubee taree yaadni namaa waan qaban tokko gatuun hin bada namatti fakkaata. Isa oduma yaadee jiru bakka hojjechuu qabda bahuu qabda jechuudha. Maallaqa kana oduma nani har'a boru jedhu alarraa darajjeenii fi daraaraan kun walitti hiriyoota isaanii wajjin darbuudhaan bahuu qabda jedhanii gaafa isaan na giddisanu kaanis kiraa kennee kaanis namumatti kadhee dhiisee dhufee ergasii dhuguma gaafan bahu sirba kana hojjechuudhaaf ji'a tokkicha na fixatus eeyyu isa eegalee
eegallaan haa ta'u akkasuma immoo namni kana wayya ta'uu qabu waan jedhurraa ka'ee egaa gara hoggaatitti deeme haa ta'u haa galatoomu namni isaa jiraatu hojjedhee kana. Baay'ee jaalatameeras gaarii ture. Egaa jaalatamuu danda'a. Hojiin kennuutu jaalatamaadha. Aadaattis waan ta'e aadaadha. Uummanni aadaa ofii hin jaalata natti fakkaata gaa. Hundumtuu ni ammayyaa keessa jirra jedhus amma gara aadaatti deebi'ee argatee fi yoo baddees immoo wanta gaarii hojjechaa turte qonna jechuun egaa sumas hin dhamaatiin nunis nyaachaa jirra argatee fi karaa sanaanis immoo lammii kee gargaaraa turte jechuudha aartiidhaan yoo nu jalaa baddees saayidii sanaanis hojiirra turte argatee fi. Sirruma. Namatti tola. Namatti tola. Sirba kamiin jalqabde? Sagalee sirba weelluudhaan jalqabde moo kanuma keedhaan jalqabde? Kanuma kiyyaan hin jalqabe ka darroo roobeen sanuma uummataa odoo ta'u kiyyuman jedhamire. Mee xinnoo haa dhageenyu namni baay'ees immoo sagalee kee yaadeera agarsiiteef. Egaa sirbinaan eegale kam akkameedhaan atileetotaa sanii darroo roobeedha kan uummanni bira ga'e jechuudha. Garuu guutuu maastara guutuudha kan hojjetame. Kan uummanni faaraan beeke darroo roobeedhaa fi kam akkameedha kan atileetotaa sanii ka'a. Darroo roobee dhageenyu ta'a kamaan rakkoo qaban. Ati dhuftee immoo akkasiin wal gadhiisuun hin jiru. Roobee daarii abeengebe harsoo kuufee daariin kajeengele xinnuma shii qoritti naagan. Arsii roobee daarii kan baangata harsoo kuufee daariin barbaangata xinnuma shii qoritti naagan. Egaa situ nu jala qabuu dide. Miira keessan deemu. Si malaalaa jiraan immoo istiidiyoo jirraa moo baay'ee bareeda sagaleen keessa. Jalaa qabaniiti kan sirbani. Anis jalaa qabeenyaan immoo baay'ee deemnee deemu. Nama tolaa. Dhugaa baay'ee namatti tola. Sagaleen keessa akkuma jirutti jira. Ta'u kaa sagalee jaarsatis ta'u. Lakkii haa bareedaa irra jirta dhugaa. Amma qotiyyoon amma kormaa bookkisuun argina. Amma jaarsaa inuma ta'a. Aadaa sirboota kee yeroo baay'ee immoo sirba aadaa shawaa irratti xiyyeeffatta. Aadaa sanas immoo baay'ee bareechite fakkeessitee hin ta'in taatee weellistaa. Kan sirboota sana immoo gaafa hojjettu ayyeenni mudannoo baay'ee qabaanaan jedhan. Wanta sana keessaa mudannoo iddoo qabda gattiteef daawwata keenyaaf dhageessisnu. Egaa mudannoo kana dhuguma mudannoo ani qabu sababbiin ittiin gara sirbaa dhufee obboleessa kiyya Fayyisaa Nugusee kan jedhamu abbaa mana muuziqaa tokkummaatiyyuu mana muuziqaa tokkummaa banee ture. Isatu ani uummatuma keessatti gaafa cidhaa ittiin taphadha. Gaafuma immoo hiriyaadhaan wal geenyeen taphadha malee as hin geenyeyyuu isatu olla fideeyyuu amma olla fidee waggaa lama moo akkas sadi ta'u hedduma kanatti boqate. Inni boqannaan nama tokko leenuu bakka isaa buunee Tasfaayee Nugusee wajjiniin hojjechaa turreeyyuu hojjechaa akkuma turre kanaan immoo haadhi teenya duute. Haadhi teenya gaafa duutu immoo qayyeenis duwwaa ta'e asittis duuti suni egaa nama dhidhiphisa. Dagaggameen lammaffaa nutti deebi'uu sanii ani gara qayyee deebi'ee ani gaafan gara qayyee deebi'u gurbaan immoo amma waggaa tokkollee itti hafee hojjeteeyyuu dhawaata harkaan qoodhan gadhiisne anis achuma hafe gurbaanis gara Shaashamannee galee sababbii kanaanan irraa badeeyyuu rakkoon jiru kana siin jechuu kiyya akka gaaffii keetitti. Baduun kiyya dhuguma rakkina akkasii kanaan siin jechuu kiyya. Guddaan maas ga'uun keessa wanta guddaadha. Kanuma immoo arguun isaanis wanta guddaadha. Harmeen keessi iddoo guddaa keessi artistii jaallatamaa taate. Hojii kee immoo amma miira kana keessaa immoo baanee mee mudannoo nama kolfisiisuu kan mudate jira waraabbii irratti isaa ta'u. Egaa mudannoon nama kolfisiisu amma tokko nama kolfisiisus ta'uu danda'a. Nama boosisu. Immoo egaa akkuma fudhatanitti. Gizee sanitti ani akkuma aadaa shawaa jettu kana
aadichuman taphadha waan ta'eef muuziqaan kun immoo akkasitti deemuu qaba akkanatti deemuu qaba waan jedhu irraa ka'e egaa orgaanistootas ta'ee isuma obboleessa kiyya kanas ta'ee gabaabsuu qabda waan jedhu kanaan baay'ee wanni itti dhiphachaa ture jira muudannoon tokkichi kana. Haa ta'u malee deemee wanni suni aadicha gadhiisuu dideetuma ittuma deebi'ee. Kanaaf muudannoon jiru kanuma kunis mudannoodha agarsiise. Kana bira darbe immoo oduma dhandhama muuziqaa kanaan fudhatin obboleessi nu jalaa boqate. Kanaaf anis garumaan duraan danda'u kana wayyaaree waan jedhu dheetan qa'eenis akkasii. Albama meeqa qabda mee? Albama meeqa qabda? Albama guutuun hin hojjedhe tokkichuma. Garuu akka albama caalaan hojjedhe iyyuu gaafuma duraatu ergasii immoo kolleeshina baandii Salaalee kan jedhu dhaabee ture iyyuu maqaa mana muuziqaa tokkummaa kanaan. Isa keessatti ani akka arfaffaa hojjedhee tanan albama lammaffaa gadhiisne jechuudha. Isaas egaa inni boqotees immoo egaa yaa badhoo kiyyaa waan jedhuufi maal gocha buute Salaalee biyya badhaadhe jiru waan jedhu kan hojjedheen tureeyyuu kolleeshina san keessatti jechuudha. Kanaafuu ergasii immoo maal eeffitaa kan jedhu kana akkasumaan hojjedhe kiliippii isaatu fixeedha uummata bira hin geenye. Amma kanaaf gaafa Hacaaluun du'u kana dhuguma hojjechuudhaaf achuma taa'ee waan ta'e yaadeen ture. Amma kanaaf isuma saniin duubatti deebisee jechoota kana itti dabalee haaromsee jechuudha. Kanaaf albamichi akka lamaatitti deemeera siin jechuudha. Sirriidha. Sirba qeenxees duratti nu laattee fi inni mataan isaas baay'eedha. In dhagahamne malee innis miidiyaadhaa kennamee ture goobeen illee hojjetamee ture sirba birraa jechuudha. Ani atileetotaallee lammaffaa hojjedheen ture. Gurraachi Afrikaadhaa faranjii dadhabsiisee atileetonni keenya biyya isaa kabachiisee saba isaa gammachiisee waan jedhu hojjedhee wannoodhaa kenneen ture TV Oromiyaati. Hamma tokko baay'inaan dhagahamne malee gadhiifameera 3-2. Kanaaf atileetotaallee lammaffaa hojjedheera jechuudha. Mee atileetota gaafeettu? Gaafas atileetota. Waan baay'ee yaadadhe gati ta'ee fi yeroo baay'ee egaa atileetota keenyaaf sirba bareedaa hojjetettaa fi kiliippii isaa keessas Xurunesh Faas jiru, Qananiisaan jira, Gazzaayin fa'aa hundumti isaanii keessa jiru. Sirbi sunis baay'ee jaallatameera. Akkuma fiigichi gaafa jalqabu sirba isa keetu dhaga'ama kan atileetota gati ta'ee fi ijjiitima kanaan immoo oduma sassaabaa turre hojii keenyaafis Ayyeen sirba kana arguma sirbee booddee jireenyi isaa jijjiirame naan jedhan. Atileetonni hundumtuu isaanii ayyeefumaa waa gochuu qabna jedhanii waan hundumaa buusaa turanii gamoo lamaan tokko ijaaraa ture naan jedhan. Akkam wanti kun. Anis kee sirbuu laata atileetotaaf akkam maallaqa barbaada. Maadda. Dhugaadhaa achitiin kun akkam. Meeqa ijaarte gamoo meeqa dhugaa masaa nan soobiini. Gamoon garuu argita Oromiyaa keessa kan jedhu likkiin qabu. Ijaarramee jira. Ijaarramee jira. Garuu maqaa ayyaleedhaan jechuudha. Mee dhuguma mee dhugaa masaa dubbannaa kun sagantaa gatti ta'ee fi kanuma gammadanii kottu ayyee homaa miti kanuma harree qabii. Miirri isaas gaarii turee natti toleera. Kan jedhanii jiru amma yeroo. Egaa jalaan badii natti fakkaate jechuudhaaf. Namtanii beektu wal argitanii ture. Cidha Qananiisaa dhaqee iyyuu malee. Cidha Qananiisaa irratti. Gaafa daraartuun hoteela eebbisiistu dhaqee iyyuu gaafa so'ii isaaniis jira. Dhaqee ishiidhanis achitti wal agarree. Qananiisaadhaanis cidha dhaqee wal agarree. Kaanin waliin argine sobuun immoo hin ta'u. Miirri isaanii gara akkam ture? Gaafuma amma beeku gati ta'eef sirba kee waa'ee isaanii faarsi gateef inni guddaan atis maallaqa barbaaddeemti kan hojjettee dirqama lammummaa kee isaanii jajjabeessituudha. Miira isaanii akkam ture? Miira addaa nama si galateeffates jira teenkiyuudhanii.
waan Egaa wanti baay'isee galateeffatee mana isaatti illee nu waamee Warquu Biqilaa gaafan sirba kana dhaga'u ciistan bu'e mimmaantu na qabe jedhee manatti nu waamee baay'ee bakka ittiin gammade humnaa ol jedhee nu geggeesse Fayyisaa wajjin itti gammade jedhee nama dubbate isan argee Qananiisaan immoo gaafa cidhaa na waamee ergaan kiyya qaatas ergadhe siin hin geenye namuu naan jedhee namuu immoo ergii sa'aatiin darbetti sa'a jaamoo maal irratti dhaqee egas argiin adda galee hin dhaqeeyyuu gaafa qiliqilii moo maal jedhan kana ani hin dhaqee isaan wal arge na jalaa galanii jechuudha gaafa cidhaa. Kanaaf Qananiisaadhaan akkasitti wal argine Daraartuudhaan achitti mana dhaqee wal argine kanaan alaa hamma tokko kaa'anii kana jechuun danda'u. Tarii carraansas wal arguuf Fayyisaan waan biraafis miti garuu gaafuma miiraanii jabaadhu akkas hojjetee taatu waliin jennee jabaadhu lakki jabaadhu Qananiisaanis naan jedhee gaariidha akkas ta'an. jabaadhu naan jedhee haadhii Qananiisaatii fi abbaan immoo hin gadhiisin gurbaa kana hin gadhiisin naan jedhan. Hin gadhiisu toleen jedheeni egaa maal godha jedheenni waan dubbate tokko qaba. Kanaaf akkasitti wal argine egaa. Hin gadhiisin sun garuu Uumaa waa of keessaa qabdi gattite. jedhee miilana amma tokko sirba ammaa kanarratti waamicha maal jedhee geechisee bilbilaanis baay'een taare hin dhageenye natti fakkaate. Kanaaf wal arguu qabna jedhee baay'een taare iyyuu Inni guddaan anis qoosumaaf naasee malee atis waa barbaaddeetu hin ta'in miira keef dirqama lammummaa kee ba'uuf hojjette gattitee fi egaa ani wal waan jajjabeessuun immoo kana gaariidha. amma tokko yaanni dura ittiin hojjenne waan kana barbaadaaf dhuguma kaa barbaada isaa yookaan maallaqa barbaada waan jedhu kan aadaan keenya maal fakkaata waan jedhu san bichaadha kan keessa kiyya jiru soo ta'e obboleessi kiyyas kan itti gale daldala dhuunfaasaa hin qabaayyuu qamadii fa'aa bitaayyuu aadichi keenya ta'uu qaba waan jedhu kanaaf kan itti gale anis gaafan hojjedhu egaa tiseechi hoggaanni naan jedhullee ani amma muuziqaan maal fakkaata akkamitti deema jedhee to'i baay'ee na dhibaa hojjedhe kana sirba tokkicha hoon jammare hojjedhe tokko yoon hojjedhe gara qayeetan deebi'a malee ani seechi ijoollee na hojjettu malee qayee dhiisee hin jedhen hin ta'u inni immoo ati seechi gara qayee deebi'u yookaan masmara makiinatti irraa fagaattee hin ta'u gaafa naan jedhu naan galle ture hin beeku seen jechuufani barbaada maallaqaa yookaan maal jedhu kan. Kanaaf hojiidhaaf immoo cimsuudhaaf yaada kiyyaayyuu jechuudha. Maaliif firii ta'ee hojjechuudhaaf namni akkam yoo itti amma garba daakaa namni dhaqu gaafa duraa akkam ta'a baay'ee dhiba miti gaafa barehoo luqqifata akka fedhetti jechuudha. Kanaaf amma san muuziqaa waliin hojjechuudhaaf ganaan itti yaadee jechuudha. Ganaan itti yaadee kanan jiru san iddoo obboleessa keenyatti nu hanqisee malee dhugaattoo ta'e maallaqa barbaada jedhu kan keessa kiyyan jiru hojiidhaaf immoo bakki na hafe jira jedhee yaada ture. Egaa qaniis ta'e waan isaa waaqichaa beeku. Ammas yeroo qabda maal dargaggeessa ammas gattee fi malee sanii wanta guddaa sirraa eegna gattee fi jireenya bu'aa bahii namaa keessatti gaddis jira gammachuunis jira. baay'eedha. Wanta sana hundumaa arga darbinee booddeedha immoo jireenyis immoo mi'aasaa gatii barnuu fi akkuma dukkanni jirus iftis jira gatii ta'ee fi akkuma gaddi jirus immoo boru gammachuun jira. Waan darbee egaa rabbumaaf dhiisnee gara fuulduraatti immoo waan nurraa eegamu hojjechaa darbuudha malee. Iyyee amma immoo akkuma innis egaa boqotee asitti immoo yaadni inni yookaan jammarri isaa sun waan jedhu kana baay'isee yaadni keessa kiyya jiru yookaan kan uummanni illee nu jajjabeessuudhaaf dubbatu baay'eetu jira jechuudha weellistoonni. Inni sun illee mataa jedhutti shaashii maran akka hidhansan gochi kun karuma kiyya deemaa laata. An jedhu kanaan keessa kiyya jiraayyuu hojjechuudhaaf wanni na dhiphisu kan wanni na yaachisu waan sassanii jechuudha. Sirboonni kee baay'een isaanii onnee namaa tokko jechuun miira adda qabu.
itti cinqamtee akka hojjettu sin beeksisa kilippii kee irraa sagatitee fi aadaa irrattis yoo gaafa xiyyeeffattu aadaa tippikaalii sana hojjetta gazetee fi maa inni ayyeen icitiinsaa akkas hojiinsaa hundumtu onni namaatu jaallatamaadha. Maa inni icitiinsaa dargaggoota haaraan sigatti dhufanii fi isaaniifis deebii akka ta'uu fi akkamittiin hojjettaa fakkeenyi kee eenyu ture jalqaba gaafa aartii kanatti galtu eenyuun ilaaltee seente? Egaa ani fakkeenya ebeluun godhe yoon jedhe ta'e dura waggaa reediyoo keessatti dhaggeeffanne aadaan keenya kan Salaalee yookaan kan Shawaa jedhu kun meerra jiraata. Maa dhagahuu dinnaa waan jedhu kana dhaggeeffadhaayyuu malee ebeluun fakkii godhe kan hin jedhu kana dhuguma sirba Abbabaa eenyu jedhan Abbabaa Tasammaa. Abbabaa Bashuu. Tasammaa moo eenyu jedhan tokko hanin dhagahuu jechuudha maqaadhaanis nama hin qabaddu maaliif dhaggeeffatuma gurraan meerra jira waan jedhu kana yaada kiyya keessa jiraata. Kana duras intarviinuu gaafatan ebeluun fakkii godhe waan hin jedhu tokko hin teechisne gaafa Fayyisaan sirbi laalikinoo kana jedhee Alii Birraallee na dhageechisee Antaaddalaa Gammachuullee na dhageechisee kana fakkaata kinoo kana dhaggeeffadhuu ta'u akkas sirbuu qabda anaan jedhe. Alii Birraa san gaafaan dhaggeeffadhuu haasawuma sirriitti beeka malee in jedhee an jennu tokko darbee ture maaliif haasawni isaa baay'isee nama quubsa namatti dhaga'ama akka Salaaleetitti sirbichi naa dhufuu dide jechuudha. Kanaaf waan sassan illee haasa'een darbee iyyuu amma akkamitti Alii Birraa haasawuma beeka malee jedhe kan jedhu illee komiinnaa ka'ee ture. Maaliif booda immoo namni haasawuma beeka kan jedhu sun wooma of keessaa qaba mitiidhe ani akkan ofii fudhetti ta'eeti malee sirbisaa kan addunyaan beeke miti akka immoo qooqaa naannoo addaatitti jechuudha kan hojjetamu. Kanaafuu amma ergan gaafa isaa keessa galee yookaan hojjedhee ati seechii hojjechuu qabda waan jedhu kana gaafa naa teechisu manni muuziqaa tokkummaa jedhamu kun aadaa hunda walitti fiduu isaallee aadaa wal barsiisuu isaallee waan jedhu hundatu naa galee iyyuu jechuudha. Gaafa bakka isaa buunee hojjennullee aadichi hanjimmaatis haa ta'u Harargeetis haa ta'u Arsiitis haa ta'u mana muuziqaa tokkummaa sanitti gaafa wal ga'u weellistoonni illee waan isa fudhatee hunda sirbuudhaaf dandeettii horatee jechuudha. Amma waggaan laaloo manni muuziqaa tokkummaa yaa cufamu malee ijoolleen sochiidhanis ta'e sagaleedhanis ta'e amma hunda walitti fidaniiru jechuudha. Kanaaf bu'aa guddaa qabaayyuu aadaan Oromoo maal fakkaata kan jedhu keessa kan hin gale ergan wadhakkaa ga'e kanaa. Baay'ee namatti tola. Ergan hedduu ga'e kanaa waan hedduu hojjete. Malee dura abalu fakkii godhee dhufe waan jedhe kan naa dubbise Fayyisaadha. Kan dura jammares immoo dirqamas immoo qabdu nama tokko fakkeenya gochuun fedhiidhaan galuu dandeessa gatii ta'ee fi sirba immoo sagalee kiloolee kana namoonni hedduu dhaga'uu barbaadu gatii fi gatii nu jalaa baddeef egaa boodas immoo tokko waltajjii irratti shawaa goona. Mee immoo sirba tokko kan sitti tolee kan ofii keessa ta'uu danda'a kan nama biraas. Makameolani gobarega makameolani gobarega makameolani adonya rida bahame bakuma shagen oltolani bakuma shagen oltolani tani ndandam kwa kani male kofi masala kanaf kanetu masenna male mali ora shagona kasi kun intro masala ga hawwiidhaan akkasii eeganii fi daawwatu keessumaa booddee immoo dhaggeeffatu godhatee waltajjii irratti kan nama garuu gaafumaatti jalqabdu aadaa mawii tokko keessa nama geessaa miirsaas sirriitti bakka abbaa masaa argateera aadaan kun namatti tola takka wanta aadaaf namni laatame ammayyaa gaafa sirbu irraa fokkisuu danda'a. Kan kee garuu waanuma sii laatame sirriitti bareechitee qabattee gaafa hojjettu sagalee kee irraa bareeda. Sagalee kana yeroo hundumaa dhaga'uu barbaadna gattee fi baranoo maal nuu yaaddeetta wanta haaraa jiraa? Wanta haaraan kaa fuulduratti wanta haaraa fuulduratti yaadeera.
Kilippii tokkos arganne irra gaa kanumaan akka nu jalaan bannee fi amma miira gadda sanaas keessaas baatee uummannis immoo waan hedduus gadi sirraa eeguu fi jajjabaattee immoo maatii keefis yaadannoo kan ta'u gaafa hojjettee immoo guddaa ta'etu olmost isaanis gammachuun isaanii daangaa dhaba gattee fi miira sana keessaa baatee immoo gara kanattis deebi'a. Wal faana hojii qonnaa sanas wal faana deemsisaa. Wal faana deemsisuun ni danda'ama gattee fi nu barbaachisa gattee fi nu jabaadhu hin naayyeeku. Galatoomaa tolee ni jabaadha. Meegaa gara dhumaatti si kaarra gattee fi ayyeen akkamii amma eessa jiraataa? Adaamaa jiraatan itti fakkaata. Hojii maalirra keessa jirta? Aartii qofaa immoo wal faana maatii akkam godhattee taasisedhu? Egaa maatiin amma qauma jira. Ani waanuma kana bahee anuu hojjedheen gara hojii deebi'a jedheetuman dhufe. Kanaafuu na gadhiisuu didee tarraan na gahe. Amma Adaamumaan jiraadha. Magaalaa Adaamaa jechuudha. Egaa achumatti hin kireeffadde iyyuu. Ijoolleen illee duukam jirti. Kanaaf dhuma lamaanan jira. Kanaaf tarii namoonni konsertii fi reesii barbaadanii akkuma ati beeksifattu firiin maaliif nu jalaa badii gateedhanii fi namooti gaayyee barbaadanii magaalaa Adaamaa jiraata gatitee fi hojii adda addaa irratti sirmaachisaa sagalee ajaa'ibaa kanas immoo waltajjii irratti dhagoo barbaadna gatitee fi amma gara dhumaa gaa jirra. Dhuma irratti nama galateeffattu yoo jiraate ergaa dabarfattu yoo jiraate immoo carraasaas ilaadha. Haa ta'u ka darajjeedhaa fi daraaradha kan hin galateeffadhu. Waan hafeettus yoo jiraate immoo dhuma irratti. Darajjeef daraaraan galateeffadha. Amma dhuguma baatu malee jedhaniituma dafanii kan na baase isaanii. Isaan na baasanii immoo egaa galatoom waaqnis waaqan nan galateeffadha. Ijoolleen xixiqqoo turte hoggaasanii jajjabaattee asitti hojii qabattee tokko suuqii banateera. Hamma tokko immoo isaantu na jajjabeesse. Ijoolleen keenya na jajjabeessite jechuun immoo waaqaaf galata guddaadha kan hin galchu. Kana biratti uummanni jajjabaadhu maal jedhee na duukaa jiraachuun deebi'ee miilanuma egaa eebba BCD kanaa jedhee godhee kaanis hafu warri dhufe suni baay'ee na gammachiise baay'ee natti tole eebba ho'aa ta'eet tan gaggeeffadhe. Adaamaa moo eessatti ture? Bishooftudha. Kiloomee hoteeliin. Kanaaf uummata namaddii dhaabbatee baay'ee dhama'ee baay'ee bu'anii ba'anii namaddii dhaabbatan saniif guddisee galata guddaa kan hin galchuuf uummataa fi kanaaf ammas immoo waaqaaf galata galchaa kan fuulduraatis immoo waaquma kadhachaa jenna ka. Dhugaadha ni guddaan. Atis nagaanu ta'e waan baay'ee sirraa eegna gattitee fi sagalee ajaa'ibaa kanas gaa yerootti dhaga'uu barbaannaa. Bu'aa bayii hedduu jira. Atis immoo daddamattee jabaattee fuula ifaadhaan immoo hojii haaraadhaan akkuma asitti wal arginu abdii guddaa qabda. Galatooma. Kanaaf nu jabaadhu. Adaamaas dhufnee hojii keessa dhufnee ni ilaallaa beeksisa hojjechaa argattee fi nu jalaan badiinni miira sana keessa immoo bahee amma immoo gara gammachuutti dhukottu. Rabbi immoo waan hundumaa siif haa mijeessu jennaa. Haa ta'u. Nu kabajdee asitti dhufu keettis baay'ee galatoomii akka Abbaay TV qophii afaan Oromoo sansaakaatiin baay'ee si galateeffannaa. Yeroo kanas immoo hojii haaraa yoo qabaatte kun mana keedhaa dhuftee asitti beeksifachuu dandeessaa. Galatoomii. Haa ta'u galatoomaan illee baay'een isin galatoofadha. Har'a immoo dhuftee waggaa kanaan Abbaay TV waggaa jedhanu maqaa kiyyaa walitti dhiyaataman isaa natti toleetuman. Daawwatta garuu sagantaa keenya akkam kanaan dura daawwachaa turte? Hin daawwanne ammuman dhagahee dhageenyan natti toleetuman dhufe galatoomaan jedha kaa. Galatoomii atis nu kabajdee dhufu keetti sagantaa afaan Oromoo hojjechaa irra gattitee fi kaayyoon keenyas namoota ija namaarraa nu jalaa badanis namoota haaraafis carraa bannuudha. Atis immoo nu jalaa baddee gattitee fi ayyeen dhufeedhaa gaaffii namoota hedduu gattiteef. Amma namni hulaa kan maskootiidhaan aadaa ofii arguun kan wal arguun wal jajjabeessa namni maal fakkaata kan jedhullee yaadannoo ta'a. Kanaafuu ulfaaddaayii itti fufaayii sin jaalanna nusi hin jedha. Haasaa bareedaa tun ta'in waa'ee seenaa isaas muuxannoo isaa hunduma isaa nu qoodee jira. Torbee immoo keessummaa biraatiin asumatti wal argina. Kan sinirraa eegamu yeroo hundumaa sanbata duraa sa'aatii tokkorraa kaasee sagantaa kana hordofuudha. Tarii immoo sagantaa kun yoo sin jalaa darbee homaan dhiphatina. YouTube haaraa bannee maqaa hir'isuu jedhuun
isarratti galtanii sagantaa kanas daawwachuu dandeessu. Kana qofaa miti har'a sa'aatii 3 irraa kaasee kan darbu tapha hirrisuu jedhamu bareedaa qabna. Isas daawwadhaa. Yoo isin jala darbe immoo yuutuubii keenya haaraa hirrisuu jedhama afaan Oromoodhaan hudhaan qabu hirrisuu jedhu sarchii godhaatii achi keessatti sabiskiraayib, laayik, sheerii godhaa daawwadhaa. Viiyuu keenya guddisaa afaan aartii keenya tokko taanee haa guddisnu baay'ee isinin jaalladhaa. Amma dhumaatti immoo kan sinfaanan ture an Saamsoon Mokonnin Lataati maarri. Sagantaan kun immoo akkas bareedee qindaa'uuf waggaa guutuu kan nu wajjin dhamaanii ogeessota istiidiyoo Abbaay TV mara hunda isaaniin maqaa keessanii galateeffachuun barbaada. Yeroo hundumaa qopheessuudhaanis daayiktarummaadhaan kan nu faana jiru Gammachiisaa Barraa isas baay'ee galateeffachuun barbaada. Torbee eenyuun qabannee dhufu dhugaa isin jedha keessummaa ajaa'ibaa qabna. Torbee har'aas asumatti nu eegaa. Eeyotummaa akkasii bareechaa nan jettu. Eessatti bareedu barbaadu mana uffata Stargate eessatti argama gamoo Madaaniyalam naannoo Boolee Madaaniyalamitti deemtanii dhugaa isin jedha. Gammaddanii bareeddanii cidha qabdu sagantaa addaa qabdu Stargate filannoo keessan haa ta'u gatii madalawaadhaan bareeddanii baatu. Maarree torbeen kunis kan nagaa, kan gammachuu, kan jaalalaa dhufaatu baay'ee isin jaalladhaa. Horaa bulaa deebana.